obbo Baqqalaa sitti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN'n guddaan isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan turtani. Egaa akkuma mata duree irratti kaasee tibba kana yaa'iin 35ffaa gamtaa Afrikaa kan hooggantoota magaalaa biyya keenyaatti kan inni ta'amu. Sanaan wal qabsiisnee egaa waa'ee gamtaa Afrikaa akkasumas waa'ee Pan Afrikaanizimii fi sanaan wal qabatan irratti mari'annaa mee akka yaada ka'umsaa yookaan jalqabaatti gamtaa Afrikaa ammaa kan kanaan dura immoo dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhamu hundeessuu keessatti qooda Itoophiyaan qabdume akkamittiin ilaaluun danda'ama kanarraatu jalqabne. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya hin koloneeffatinidha. Keessattuu yeroo bara Aduwaarraa kaasnee sana boodas bara Afrikaanonni kolonii jala turanitti biyya kolonii jala hin galle biyya bilisummaan ishee eegamee ture waan tureef bara sana saboonni akkuma waliigalaatti gurraacha ta'an mirgi isaanii akka kabajamuuf akka eegamuuf ofii bilisa taate waan turteef biyya qabsaa turte jechuudha Itoophiyaan. Kana keessatti egaa Afrikaanonni kolonii jala waan turaniif sagalee tokko jalatti dhufanii afaan walii ta'anii waan Afrikaatu murteessuu qaba jedhanii akka gamtaan sun uumamuuf Itoophiyaan gahee olaanaa taphatteetti jechuudha. Yaadatta taanaan yeroo sana gurraachonni akka namaatti hin lakkaa'amanii ture. Akka horiitti gabaa irratti gurguramuu ture. Dhiittaaf bittaa warra Awurooppaanotaa jala kan isaan turan. Kanaaf yeroo sana taa'anii akkuma nama bilisaatti akka qaama bilisaatti yaaduun baay'ee ulfaataa waan tureef Itoophiyaan immoo isa kana keessatti bilisa taatee kana yaaduu dandeessee qofaa isheedha kan isheen mirga sana falmaa turte waan ta'eef Afrikaanonni walitti dhufanii sagalee walii ta'anii dhimma isaanii irratti waliin akka dubbataniif gahee bakka bu'ummaa hin qabne. Even simboliidha inni yaaduu dandeenya. Amma kana du'aa yoo fudhan gurraachota biroof akka of yaadataniif akka mirga isaanii falmaniif simbolii taatee dursitee akka ifaatti fuuldura buutee gamtaan Afrikaa inni duraa sun Organization of African Unity jedhamu sun akka hundeeffamuuf gahee olaanaa taphataa turte. Tole egaa kanaan wal qabatee keessattuu akkuma isin yaadattan egaa teessoon gamtaa yookaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa yeroo sana Finfinnee akka hin taanee fi dhiibbaawwan adda addaallee turaniiru. Geggeessitoota yookaan immoo hooggantoota biyya keenyaa garaagarummaa ilaalchaa garaagarummaa adda addaa akkaataa isaaniitti biyya bulchan sirni adda addaa jiraatu malee garuu dhimma gamtaa Afrikaa kana irratti waan wal fakkaatu qabu. Sun maaliif ta'e jettanii ilaaltu? Finfinnee ta'uunsaa teessoon gamtaa kana mee akkamittiin ilaalama? Jalqabuma gamtaan tokkummaa Afrikaa kan inni hundeeffame Finfinneetti bara 1963dha kan inni hundeeffame. Yeroo san initiationii guddaa kan fudhate Itoophiyaadha. Haa ta'u malee akkuma teette warra yeroo sanas keessatti hirmaatan keessaa gamtaan Afrikaa Finfinneetti akka ba'u yaadanii sana boodas hojii gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Ani bu'uurri isaa waa lama jedheen kan inni yaadu. Tokkoffaa chaarterii yeroo sana isaa waliigalan keessatti gamtaan Afrikaa magaalaa Finfinnee akka ta'u hojii guddaan achi keessatti tumameeti jira. Lammata immoo seenaan Itoophiyaan gamtaan Afrikaa akka hundeeffamuuf gaheen ishee taphatte seenaa keessatti olaanaadha. Kanaaf isa kana dagachuurraallee fedhii dhuunfaa amma fakkeenyaaf mootiin yeroo sana kan amma Liibiyaa irra fedhi naannoo Liibiyaa irraati gaaffiin ka'e gara bakka biraatti geessuudhaaf baay'ee strongly kan falmaa ture Muammar Gaddafi naannoo Liibiyaa irraa dhufanidha. Maal bu'uurri isaa yoo jenne tokkoffaa Itoophiyaa keessatti nagaan hin jiru, tokkummaan jiraachuu hin danda'u, dinagdeen ishee gadi bu'aadha. Biyya ofiyyuu akka biyyaatti hin dhaabatiin sababa garaagaraatiin babaay'isuudhaan Afrikaanota biroo amansiisuudhaan akka gamtaan Afrikaa magaalaa Finfinneetii ba'u yaalii guddaatti taasifame. Qoqqoodumsuma jiru sanarraati jechuudha. Haa ta'u malee
yoo mootota bara mootii Haile Sillaasees taanaan bara Dargiis akkuma tikaas sana boodas aangawoonni olaanoo muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii dabalatee sana boodas warri dhufan keessaan waa'ee biyyaa irratti dhimma siyaasaa irratti garaagarummaan jiraatu malee ejjennoon isaanii wal fakkaataa ture. Yeroo kamiyyuu taanaan magaalaa Finfinneetii ala akka inni ta'u yeroo isaan itti dubbatanis hin turre kana qofa osoo hin ta'in mirga Afrikaanotaa ilaalchisee paan Afrikaanizimii irratti Afrikaanonni dhimma isaanii irratti ofii isaaniitii murteessuu qabu. Waa'ee isaanii irratti ofii isaaniitii dubbachuu qabu. Qaama alaa keessa seentummaa qaama alaatii ala waa'ee isaanii irratti murteessuu qabu kan jedhu ejjennoo wal fakkaataa qabu ture jechuudha. Kanaafi booda yoo dhuftee ilaaltu dhimmi Finfinnee turuus kana wajjin kan wal qabatudha jedheen kan inni fudhadhu. Tole egaa kan biraa keessumatti iyyuu egaa yaa'ii ammaa kana irratti akka murtoof yookaan ejjennootti maaltu qabamuu qaba jettanii ilaaltu meesin. Akkuma beekamu yeroo baay'ee ammas dhiibbaan biyyoota lixaa kun dabalaa jira Afrikaa irratti. Qabeenya bal'aa isheen qabdu saamuudhaaf, meeshaa waraanaatti gurgurachuudhaaf, akkasumas immoo rakkoo Afrikaanonni ofiin akka isaan hin furanne gochuu keessatti dhiibbaawwan adda addaatu jira. Mee dhiibbaa kana dandamatanii yookaan immoo cabsanii biyyoonni Afrikaa kun gamtaa isaanii kana caalaa cimsuu keessatti ejjennoo akkamii qabachuu qabu? Yaa'ii kanarraa maaltu eegama jettu isin? Kuni bu'uurumaan Julius Nyerere bara sana maal jedhan seete. Afrikaanonni yoo adda qoqqoodaman yoo hiramanii keessa seentummaa warra lixaatiif saaxilamoo akka isaan ta'an jalqabuma yeroo gamtaan tokkummaa Afrikaa sun hundaa'u sirriitti dubbatanii turan. Bu'uurota amma filosoofii paan Afrikaanizimii kan ta'e kana jechuudha. Kanaaf inni jalqabaaf inni guddaan Afrikaan akkamitti tokko ta'uun akka irra jiru. Tokkummaan Afrikaa keessatti iyyuu biyyoonni Afrikaa keessa jiran gara tokkotti dhufanii dhimma dinagdee isaanii irratti akkamitti murteessuun akka irra jiru. Akka tokko ta'anii akkamitti socho'uun akka irra jiru irratti murtoon gurguddaan darbuutu irra jiraata yaala. Keessatti iyyuu ajandaa 2063 jedhamu qabu. Ajandaan sun kan inni irratti xiyyeeffatu akkamittiin hojii paan Afrikaanizimii filosoofii tokkummaa Afrikaa rakkoo Afrikaanonni dhimma isaanii ofii isaaniitii hiikkachuu qabu isa jedhu san akkamitti fiixa baasna hojiirra oolchina kan jedhu giddugaleessa godhateeti kan inni socho'u. Kanaaf bu'uura sanaatu ta'a amantaa jedhuun qabaan. Tokkummaa Afrikaa cimsuun afaan dinagdee keessatti maallaqa ittiin socho'an wajjin wal qabatee afaan itti walii galan wajjin wal qabatee akkamitti gara tokkotti dhufne akka tokkotti sochoona isa jedhu sana bu'uura kaa'u jedhee yaada. Ka biraan immoo yeroo ammaa yaadatta taanaan rakkoo biyyi keenya keessa turte irraa ka'ee biyyoonni lixaa keessa seentummaa Afrikaa kana yeroo isaan itti irra deebi'anii itti yaadatantu jira. Sochii noomoor yaaduu ni dandeessa. Amma gaafa Itoophiyaan yoo jeeqamte biyya diigamte yoo taate waa'een bilisummaa Afrikaa kun tariitii gaaffii keessa galuu danda'a jedhanii waan yaadaniif karaa garaagaraatiin tokko dippiloomaasiidhaan lammata dinagdee Itoophiyaa dadhabsiisuudhaan sadaffaa immoo siyaasuma Afrikaa keessatti amma filannoo yeroo darbe yaadatta mootummaan haaraa uumame beekamtii kennuu dhabuudhaan gama biraatiin immoo filosoofii mirga namoomaa kabachiifnaadhaan maqaa sanaatiin keessa seenuudhaan Afrikaan tasgabboofne Itoophiyaan tasgabboofne uumuudhaaf hojiin isaan hojjetan olaanaadha. Propagaandaa sobaa tatamsaasuudhaan miidiyaa garaagaraatti fayyadamanii waan isaan hojjetaa turan olaanaadha. Kana keessatti egaa hojiin noomoor yookiin immoo sochiin noomoor uumamee noomooriin waa lama irratti xiyyeeffata. Tokko seentummaa warra lixaa Afrikaa keessatti qabu irratti kan xiyyeeffatu. Lammata immoo Itoophiyaa keessatti akka hin seenne kan xiyyeeffatu. Itoophiyaa keessa seenuu jechuun bakka burqaa bilisummaa waan taateef Itoophiyaan bakka gurraachonni lakkaa mirga isaaniif dubbachuu danda'u, mirga isaanii argachuu danda'u,
warra lixaa kana mormanii akkuma Itoophiyaan warra Xaaliyaan Adwaa irratti injifatte yeroo isaan bara 1935 dhufanii Itoophiyaa qabatanis irra deebi'anii yeroo qabatanis yeroo isheen injifatte gurraachonni warra adii injifachuu ni danda'u. Isa jedhu sana fakkeenya taati karaa taati. Fakkeenya sana balleessuudhaaf irra deebi'anii amma kan socho'an. Kanaaf egaa noomoriin kana deebi'ee cimsee jechuudha. Kana booda deebitanii Afrikaa hin bittanii. Deebitanii of jala hin galchitanii. Keessa seenuu hin dandeessanii. Dhimma Afrikaanota qofatu murteessuun irra jiraata. Se jedhu sana cimsa waan ta'eef isa kana keessatti ilaalamaa isa kana deebi'ee cimsa jedheen amma kan inni ajandaa amma irrattis kan inni ilaalaa jiru bu'uura kana cimsa. Tokkummaan sun kanan dura kaase dinagdeen tokko ta'uun kan biraan immoo nageenyaan illee kaasuun barbaachisaadha. Amma Afrikaa keessatti argite yoo ta'e fonqolchi mootummaa garaagaraa gaggeeffamaati jira. Fonqolcha tariiti ani riseerchii dhiyoo kana hojjetame kan inni ilaale kan African Development Bankiin hojjete bara 1960 yeroo bara kolonii irraa isaan bilisa ba'an irraa ka'ee hanga bara 2012tti kan inni hojjete qorannoo kana. Qorannoo kana keessatti Afrikaa keessatti fonqolcha gara 200 oltu gaggeeffamee jedha fonqolcha mootummaa. Kana keessaa persentiin 45 successful ta'eera. Fonqolchi yeroo isaan highway yeroo inni baay'ee ol ka'ee ture bara 1970moota keessa. Bara 1970moota as yeroo inni deebi'ee fonqolchi mootummaa amma deebi'ee ol ka'e ji'oota 18 amma dabarsine kana as keessattidha. Ji'oota 18 dabarsine kana keessatti Afrikaa keessatti biyya 5 keessatti fonqolcha 6tu gaggeeffame. Maalirraa jalqabee amma Burkina Faso ga'ee jira. Kanaaf amma xiyyeeffannaan jalqabaa kan amma kan 35 amma ta'aa jiru kun maaliif ta'e kan jedhu illee ni ilaaladhee yaada. Maaliif deebi'ee ka'e? Ajandaa cimaa taasifachuu qaba. Taasifachuu qaba jedhee yaada. Maaliif deebi'ee ka'e? Yeroo gun silencing jedhamu yookiin afaan qawwee ukkaamsu yookiin immoo qawween otoo hin ta'in filannoodhaan mootummaan hundaa'uu qaba jedhamee yeroo hojjetamaa jirutti maaliif afaan qawwee deebi'ee bakka argate? Maaliif fonqolchi mootummaa kun deebi'ee ol ka'e kan jedhu sirriitti ilaalanii irratti xiyyeeffatanii murtoon guddaa ta'e kan irrattis darbuu qaba jedhee yaada. Kanaaf ajandaawwan kanneen akka giddugaleessaan ilaalamu jedhee yaada. Dimokiraasii dagaagsuu irratti ciminaan hojjechuu qabuudha. Aangoon kan inni qabamu karaa filannoo qofaa akka ta'uu qabuu fi waa'ee fonqolchaa kana akka ammas hin kaastanii kan Burkina Fasotti dhiyeenya kana geggeeffames gamtaan Afrikaa kun dursee amma balaaleffatee gamtaa kana keessaas yeroodhaaf dhorkee jira Burkina Faso. Meeqa kan biraa keessatti iyyuu biyyi keenya lola keessa turte waraana keessa turte yeroo rakkoo sana biyyoonni baay'een lammiiwwan isaanii keessumatti iyyuu warri lixaa ba'aa jedhanii ibsa meeqa kennaa turanitti biyyoonni Afrikaa ejjennoodhaan Itoophiyaa bira dhaabbataniiru baay'een isaanii. Gidduu kana immoo yaa'imti kun akka inni Finfinneetti hin taa'amneef shira baay'eetu xaxamaa ture. Sana bira darbee egaa milkaa'ee amma yaa'iin kun Finfinneetti taa'amuunsaa mataansaa mee akkamittiin xiinxalama? Rakkoo biyyi keenya keessa turteerraa kaa'amee yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaa kun Finfinneetti akka hin adeemsifamne hojii guddaatu hojjetame. Haa ta'u malee hojii dippiloomaasii ciminaan mootummaanis hojjeteen lammiileen Itoophiyaa biyya alaaf biyya keessaa jiraatanis hojjetaniin gamtaan Afrikaa yaa'ii isaasitti gaggeessuudhaan murteessee jira jechuudha. Kun milkaa'ina hojii dippiloomaasii sanaati. Hojiin noomooris kana keessa jira. Gama biraatiin immoo mootummaan sirriitti xiyyeeffatee propagaandaa sobaa dharaan Itoophiyaa irratti Itoophiyaan diigamteetti Itoophiyaan keessa nageenyi hin jiru baatanii galuun hin danda'amu. Innumaa Finfinnee magaalaa Finfinnee iyyuu humni TPLF seenuudhaaf jira. Biyya diigamte keessatti akkamittiin yaa'ii teessu jechuudhaan isa kanaaf immoo akka agarsiistutti akka fayyaduuf lammii isaanii imbaasonni hedduun biyya deebi'anii akka biyya isaaniitti galan magaalaa Finfinnee gadhiisanii akka isaan bahan hojii guddaa hojjetaa turan. Kana keessatti egaa yaa'iin kun asitti akka adeemsifamuuf kan inni murtaa'e. Hojii guddaa
hojjetameen bu'aa sanarraa kan dhufedha jechuudha. Itoophiyaaf maal qaba? Bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf akka jedhame san Itoophiyaan biyya diigamte otoo hin ta'in biyya nagaa qabduu fi ammas biyya mootummaa mataa isii qabdu biyya nagaaf tasgabbooftuu ta'uu ishee kan inni agarsiisu. Lammata immoo hojii dippiloomaasii keessatti ammas cimtee dippiloomaasii cimaa itti fuftee dhiibbaa uumuu akka dandeessu kan inni agarsiisudha. Gama biraatiin immoo siyaasumaan yoo ilaalle mootummaan amma hundeeffameera. Mootummaa haaraadha kan amma hundeeffame. Keessattuu filannoowwan hanga ammaatti taasifne keessatti filannoo baay'ee fudhatama qabuu fi mootummaan dhuguma Afrikaa keessatti dagaaguu qaba. Mootummaa dimokiraatawaatu hundeeffamuu qaba jedhame wajjin kan wal qabatu kan hundaa'edha. Akkasitti amana waan ta'eef. Mootummaan kun kan isaan duraan nagaa eegsisuu hin danda'udha. Beekamtii illee kennuufi. Baay'ee beekamtii miidiyaan gurguddaa addunyaarra jiru yeroo filannoo sanas beekamtii hin kennine. Sana boodas organii jiru. Nageenya wajjin wal qabsiisanii eeguu akka hin dandeenyetti kaa'anii jiru. Kanaaf lakki mootummaa of danda'e kan qabdu Itoophiyaa akka taatee fi dhuguma kan isin jettan sun soba malee Itoophiyaa keessa kun hin jiru. Mootummaa cimaa qabdi, mootummaa hawaasaan filatame qabdi kan jedhuufillee hiika guddaa qabaa jechuudha. Dinagdeetiinis yoo ilaalle argite taanaan gaafa keessummoonni gurguddoo kun magaalaa Finfinnee dhufan maallaqa guddaati gara Finfinnee dhufa. Warra kophee qulqulleessurraa kaasuu dandeenya, hoteelota gurguddoo kaasuu dandeenya. Maqaa biyyattiin Afrikaa keessatti qabdu mataa isaa sirriitti ol kaasa jechuudha. Istoorikaalii Itoophiyaan biyya gaanfa Afrikaa biyya tokkummaa Afrikaa wajjin wal qabatte ta'uu ishee sirriitti agarsiisa jechuudha. Amma feete Itoophiyaan jeeqamtu, amma feete biyya ishee keessatti waraanni jiraatu yaa'ii Afrikaa Itoophiyaa keessatti geggeessuun ni danda'ama. Itoophiyaan kanaaf ni dandeessi kan jedhu sirriitti kan agarsiisu natti fakkaata. Kanaaf qophiimtama jiru mataan isaa magaalaa miidhagsuu gamoowwan gurguddaa leeggasii ijaaraman jijjiiru kun egaa qophaa'ummaa yaa'ii kanaatiif. Suni mataan isaa garaagarummaa malee hojjetamaa kan jiru. Amma argitee ta'e namni siyaasaan gargar ta'uu danda'a, sabaan gargar ta'uu danda'a. Garuu magaalaa Finfinnee deemtee sanaa alallee namni jiru fedhiin inni kanarratti qabu baay'ee olaanaadha. Maqaa Itoophiyaa ol kaasuudhaaf karaa nagaa ta'een qofa magaalaa qulqulluu taate hamma danda'ametti qulqulleessanii keessatti hooggantoonni Afrikaa kun godaana daandiiwwan garaagaraa maqaa biyyoota Afrikaatiin moggaafamanii Itoophiyaan koomiited biyya taate Afrikaadhaaf tokkummaa Afrikaadhaaf paan Afrikaanizimiidhaaf koomiited biyya taate akka taate agarsiisuudhaaf kanarratti lammiin Itoophiyaa garaagarummaa hin qabu. Tole kan biraagaa waa'ee gamtaa Afrikaa kana yeroo nuun kaasnu gidduu kana sochiidhuma noomoorii kanaan wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii mana maree nageenyaa keessatti yoo xiqqaate Afrikaan teessoo lama qabaachuu qabdii kan jedhus akka dolaatti ka'aa jira. Biyyoonni lixaa immoo kun liqimsamuuf iddoo baay'eetti. Biyyoota Afrikaa qofa otoo hin taane immoo sochii kanatti biyyoonni kaanis makamaa jiru. Kana Turkii fa'aa kaasuun hin danda'ama, warra kaanis kaasuun hin danda'ama. Mee kun haga yoonaa maaliif hin taane? Fuula duroo abdii qaba jettanii ilaaltu mana maree nageenyaa keessatti sagalee guutuu qabaattee murteessummaarra taa'uun Afrikaa akkamittiin xiinxalama? Kan si ajaa'ibu mootummoota gamtooman keessatti Afrikaan sagalee qabaachuu jechuun maal jechuudha? Hiika guddaa qaba. Biyyoonni mootummoota gamtooman keessatti sagalee qaban veto power kan jedhu qabu. Veto power jechuun sagaleen mormanii murtoo dhufu sana fedhii kee kan hin deeggarree fi mirga kee kan hin kabajne keessatti iyyuu yaadati qabdu sanaaf waliin kan hin deemne yoo ta'e harkatti baastee sagalee tokko qabaachuu dandeessa. Harkatti baastee garuu waan dhiyaate sana kuffiisuu dandeessa jechuudha. Kanaan dura Afrikaan sababa garaagaraadhaan of course biyya kolonii jala turte, ardii kolonii jala turte, lammata immoo dinagdeen ishee beekamaadha. Sadaffaa demokraasiin biyya kana keessatti akka warri lixaa sun itti bocanii nutti kennanitti hin jiru. Kanarraa ka'anii haalduree garaagaraa of hin dandeessu. Kanaaf sagalee hin barbaachisu, inumaa deeggarsaan jiraatti. Wantoota garaagaraa sababa garaagaraa dhiyeessuudhaan akka Afrikaan sagalee hin arganne taati kan ture. Achi keessattis kan sagalee qaban biyyoota muraasa teessoo qabu malee warri kan sagalee hin qaban.
kan sagalee murteessuu qabu shanan sana jechuudha. Afrikaan haa qabaattu jedhamu gaa kunillee ka'umsi isaa kanuma Itoophiyaa irratti amma raawwate irraati bu'uurri isaa argiteetta yoo ta'e. Sirriidha. Argitee taanaan falmii mootummoota gamtoomanii keessatti ture irratti Itoophiyaa keessa even militariidhaan seenna moo hin seennu, dinagdeedhaan akkamitti qoqqobbii keenya moo hin keenyu, akkamitti Itoophiyaa keessa seennee mootummaa Itoophiyaa dadhabsiifnee garee biraa gara aangootti gara giddugaleessaatti finna kan jedhu falmii guddaadha kan inni kaase. Gaafa ilaalan warri lixaa kun fedhii maduraa qaban irraa ka'ee kan isaan gochuu barbaadan Itoophiyaa irratti murteessuu ture. Keessattuu US akkaataa isheen itti deemte kaasuun hin danda'amu. Eenyutu morma kana? Afrikaan keessa hin jiranii sagalee hin qabani. Eenyutu morma? Eenyutu waa'ee Itoophiyaa keessa jiru kana eenyutu dhaqee agarsiisa? Kallattiidhaan birmadummaa Afrikaa irratti dhufe kana irratti waan dhufe kana eenyutu fuuldura dhaabatee no hin ta'u jedhee eenyutu morma? Sagaleen hin jiru jechuudha. Kanaaf utuu warri kaan nu bira hin dhaabanne. Otoo akka warri Chaayinaa fa'aa Raashiyaan fa'aa dhaabanne rakkoo guddaadha. Rakkoo guddaadha. Directly Itoophiyaa keessa seenuu jechuun gara biraatiin dhimma Afrikaa keessatti kallattiin seenuu jechuudha. Isaantu mootummaa kaa'aa, isaantu buusaa, miliitarliin seenuu, abbaa barbaadan kuffisu. Yaadatta taanaan Liibiyaa keessatti akkamittiin adeemsifame. For your surprise, mootummaan Ameerikaa akka dhimma Itoophiyaa ilaalan kan isaan kaa'an dubartiin Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaa irratti rakkoo akkasii jirattee ibsaa turte sun bara Liibiyaallee isumatu Liibiyaa dhufee waan Liibiyaa keessa jiru gabaasuudhaan dhuma irratti Liibiyaan akka itti bittinnooftee kan isheen hafte. Samantaa Paawol yeroo Liibiyaan diigamtu sana Ameerikaan bakka buutee yeroo Pirezidaanti Obaamaadha kan jiranii Pirezidaanti Obaamaan booda baay'isee dhiifamaadha kan isaan gaafatan kanaaf. Yeroo sana ergamaa US taatee achi keessatti kan hojjete seedha. Biyyattiin diigamtee har'a maal irra jirti. Ammas gara Itoophiyaatti kan ergamte seedha. Riippoortii isheen deebisaa turtees sana. Riippoortiin sun immoo gamtaa mootummoota gamtoomanii keessatti yaa'ii isaanii keessatti yeroo dhiyaatu keessattuu mirga namaa wajjin wal qabate balaan guddaa Itoophiyaa keessa akka jiru. Sirriitti kaastee Itoophiyaa keessa akka isaan seenan taasisaa turte. Kanaaf sagalee sana Afrikaan sagalee qabdi jechuun dhimma ishee irratti mormachuu dandeessi. No jettee ofirraa dhaabuu dandeessi. Warra lixaa ofirraa dhaabuu dandeessidha. Kallattumaan harka ofirraa qabdi. Xiyyeeffannaa argachuun qabuure amma yaa'ii kana irratti wanti kun keessumaa reefu jalqabame waan ta'eef teessoo argachuu akka isheen dandeessu Afrikaan mana maree nageenyaa keessattiyyuu mee maaltu irraa eegama yaa'ii kanarraa? Fuulduratti yeroo dhiyootti jedhee kaasuu baadhus sagaleen kun hin argama. Garuu bu'uurri isaa ammas tokkummaa Afrikaanotaa irratti kan inni hundaa'u. Jalqaba Afrikaanonni yookiin amma mootummoonni hooggantoonni Afrikaa bakka bu'anii amma walgahii kanarra ta'an kan isaan irratti murteessuu qaban jalqaba waa'ee tokkummaa isaanii, waa'ee biyya isaanii irratti. Keessattuu akkamitti mootummaa nagaa karaa heeraatiin hundaa'e Afrikaa keessatti hundeessinaan bu'uura. Kuni hojii guddaa hojjetamuu qabu. Lammata kana wajjin wal qabsiisee dinagdee nagaaf nageenya Afrikaa keessa jiru. Kanatu sagalee ta'e achi keessatti mul'ata. Sagalee qabaachuun gaariidha. Garuu kun jalqaba. Akkuma sana immoo isa kanarratti erga murteessanii booda ajandaan ittaanii marii kanarratti bakka argachuu qaba jedhanii yaadu. Biyyoota gamtoomanii keessatti sirriitti bakka akka argattu, sagalee akka argattu irratti dubbatanii yoollee xiqqaate piilaars bu'uura kan ta'uu danda'u, piriinsipiloota sanaaf ta'uu danda'u kaa'anii akkamittiin sagalee sana bakka buufachuu dandeenya, maalirratti walii galuu dandeenya, gara sanatti akkamitti dhufnee sagalee arganna kan jedhu isa taanuufillee taanaan kallattii kaa'uutu irra jiraata. Isaan fedhanuu baatanii miti. Garuu amma bakka argachuu qaba. Afrikaa hunda keessatti yeroo dhiyoodha amma muummichi ministeera Itoophiyaa jalqabanii sanumaan immoo amma darbee iddoo garaagaraatti mul'achaati kan inni jiru. Warri biraas sagalee kan deeggaraatti jiru waan ta'eef cimee hin jiru. Ajandaan kun ajandaa nama hundaa ta'uu qaba. Ajandaa Afrikaanota hundaa ta'uu qaba. Ajandaa biyyoota xixiqqoo developing countries kan akka
Afrikaa kanaa ta'uutu irra jiraata. Deeggarsa argachuutu irra jiraata. Maaliif kan jedhu gaaffiin maaliif jedhu sun sirriitti xiinxalamee hiika argatee itti kennamuutu irra jiraata. Ajandaa ta'ee dhiyaachuu danda'a. Garuu arruma irratti waliigaluu dhiisuu danda'u. Garuu waan isaaf ta'u bu'uura isaa kaa'anii ni ba'uudhaan amantaa qaban. Tole akka hudhaatti amma keessattiyyuu gamtaa Afrikaa kanaan wal qabatee biyyoonni hirmaannaan isaanii garaagarummaa qaba. Asiin rakkoo keessoo Afrikaa akka Afrikaanonni hiikkataniif fakkeenyaaf waa'ee hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa kaasuu dandeenya. Yeroo baay'ee gara warra lixaatti geessuutu mul'ata. Keessattiyyuu biyyoota Afrikaa ta'anii naannoo kaabaa biyyoonni jiran asiin miseensa gamtaa Afrikaa ta'u asiin immoo yookiin gara Liibiyaa ragaa Arabaa deemu yookiin immoo gara lixaa biyyoota lixaatti hirkachuutu mul'ata. Kun tariitii ciminaaf tokkummaa Afrikaanotaa kana fi balaa ta'uu hin danda'u. Kana tamma kaas sirriitti kan inni agarsiisu. Cimina sanarratti miidhaa guddaadha kan inni fiduu danda'u. Tokkummaa sanarratti miidhaa guddaa fiduu danda'a. Hubattee taanaan yeroo filannoon biyyoota Afrikaa kana keessatti geggeeffamu sana qofa miti jechuu barbaadeen. Afrikaanota biroo irraa sin dhufu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti filannoon geggeeffamu taanaan Afrikaanota biroo irraa sin dhufu. Taajabdummaadhaaf. Awurooppaa irraa sin dhufu. Awurooppaa yuuniyeenii bakka bu'anii hin dhufu. Warrumti Afrikaa irraa dhufan kun maal kan isaan godhan? Awurooppaa yuuniyeeniin beekamtee akkamii kennedhaniiti kan isaan dhaggeeffatan. Ofitti amanuun baay'ee rakkisaa. Bu'uurri kan irratti hojjetamuu qabu amma waa'ee Afrikaa kana yoo yaastu tokko kaaba kan jiru fedhii mataa isaa qaba. Garri kibbaa tasgabbii caalaa qaba. Dura sii kaasee nama waa'ee fonqolcha mootummaa irra caalaa kan inni mul'atu West Paartii irratti. Gara lixaa irratti. Itti aansee gara giddu galeessaa irratti gara bahaa irrattis paartiiliin mul'ata. Garri lixaa gaariidha. Garuu aadaadhaan even bu'uurri isaa maal seete kolonii yeroo kolonii sana mataa isaa kan British koloneeffattee fi kan warri Firaans koloneeffate mataan isaa akka kanatti garaagarummaa qaba. Kun dhufee maal miidhaa qaba yoo jette tokkummaa Afrikaa sana fiduu irratti dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha. Amma gaafuma akkuma tikaaste Renaissance daamiin keenya gaafa inni ajandaa ta'ee dhiyaatu inni tokko sana deeggara inni tokko sana deeggara. Maaliif wal qabate seete? Fedhii warri lixaa Afrikaa keessatti qaban keessattuu fedhii divide and rule isaan qaban deebi'anii bituuf isaan qaban dinagdeen dadhabee qoqqoodanii isaan bituuf isaan qaban dinagdee dadhabaa Afrikaa keessatti ijaaruuf isaan qaban irraati kan inni maddu. Maaliif US Gibxiin gargaarti birrii aga sana? Birrii aga sana doolaara aga sana kafaltee maaliif Gibxiin gargaarti? Achiin kan fedhiin Israa'el wajjin Gibxi qabdu naannoo sanaan hariiroo isiin qabdu akkuma jirtu ta'e gama biraatiin immoo Middle East keessatti olaantummaan Gibxi yoo dhufe Gibxi olaantummaa Middle East qofa miti kan ishee mirkaneeffachuu barbaaddu. Afrikaa keessattis biyya civilized ta'e ana kan jedhu kana kaasuu barbaaddi. Gaafa dinagdeen ishee cimee baay'ee dinagdeen cimee jechuun biyya kamiyyuu akka barbaaddetti of jala galchitee waan barbaadde gaggeessuudhaaf hin ulfaatu. Kanaafi warri amma Maalii keessatti yeroo fonqolchi mootummaa yeroo lama kan inni akka dura sii kaase ji'oota 18 kana keessatti kan inni gaggeeffame. Maaliif jettee yoo yaaddu Firaans kolonii turte Maaliin. Warri biyya Firaans miliitarii waan garaagaraa sababa garaagaraa fiduudhaan Maalii keessatti dhaqanii hundeeffatan. Yeroo mootummaan warri Maalii karaa dimokiraasiin filannee jedhu isaan immoo duubaan waan biraa deeggaruudhaan irratti kakaasu. Amma argitee ta'e dhiyeenya kana ambaasaaddarri Firaans akka biyya Maaliitti bahu murtaa'eeti jira. Maaligaa kun yoo mootummoonni Itoophiyaa keessa jiran hawaasaan jaallataman dinagdeen dhufa nageenyi dhufa fedhiin warra lixaa kun bakka gahuu hin danda'u. Kanaaf hojiin guddaan tokkummaa Afrikaa fiduu irratti kan nuyi jennu kanarraati maddeeti jechuudha. Dippiloomaasonni iddoo adda addaa jiran biyyoota adda addaa jiran mootummoota gamtoomanii keessas haa ta'u gamtaa Awurooppaa keessas haa ta'u dhiibbaa akkamii geessisuu qabama tokkummaa Afrikaanotaa kana cimsuu keessatti faayidaa qofa otoo hin taane faayidaa waloo Afrikaa eegsisuu amma fakkeenyaaf kan gamtaan Awurooppaa aga paarlaamaa mataasaa maallaqa mataasaa maxxanfachuutti ga'eera daldalaan walitti dhiinsa cimaatu jira gara kanatti deemuu keessatti maaltu hojjetamuu qaba jettu?
Isa kana gamma ajandaan 2063 kan inni bu'uura godhate kan amma gara tokkotti dhufne enne sana hojiirra oolchuu realize gochuu kan inni jedhu kana. Dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa jiran biyya isaanii bakka bu'anii jiru. Gama biraatiin Afrikaa bakka bu'anii jiru. Argite taanaan waa'ee Itoophiyaa mormuu jechuun waa'ee Afrikaa mormuudha. Qabatamaan amma kan argame kana. Sirriidha. Miidiyaa addunyaa irratti, miidiyaa gurguddaa irratti yeroo dippiloomaatonni ambaasaaddoroonni Itoophiyaa ba'anii waa'ee Itoophiyaa mormaa turan no mooriinis cimaa kan inni ture argite taanaan hojiin lammiileen Itoophiyaanota ta'anii even Itoophiyaanota qofa miti. Eertiriyaanota ta'anii no mooriin kan hundeeffame lamaan isaaniirraa waan ta'eef yeroo mormaa turan sana waa'ee Itoophiyaa fakkaatu malee waa'ee Afrikaati. New colonialism Afrikaa irratti labsamuuf deemu kana kan inni giddu galeessa godhate. Kanaaf yeroo hojii dippiloomaasii hojjetan yeroo hojii biyyoota Afrikaa kana beeksisuu hojjetan directly kan isaan hojjetaa jiran waa'ee Afrikaati. Isa kanatu cimuu qaba jechuudha. Malee waan dhuunfaa isaanii waan biyya isaanii qofa otoo hin ta'in wal bira dhaabbachuu wal deeggaruu kun immoo chaarterii keessattis kaayyoo Afrikaan yuuniyeniiti gamtaa Afrikaatis. Kaayyoon gamtaa Afrikaa inni tokko maali wal bira dhaabbachuudha obbolummaa cimsuudha nageenya mirkaneessuudha. Falaasamuma Pan Afrikaanizimii irratti mataansaa kan kanaan dura ciccimoodha ejjennoon isaanii fakkeenyaaf hooggantoota kan akka Kwame Nkrumah kaasuu dandeenya. Julius Nyerere sila kaastan Jomo Kenyatta faas kaasuun hin danda'ama. Kan Haile Sillaasee dabalatee jechuudha. Sun amma cimaa dhufuu irratti sadarkaa kamitti ce'uu qaba waa'een Pan Afrikaanizimii kun mataansaa. Ka'umsi isaanii amma lafarra akkaataa itti oolu. Isaan rakkoo yeroo sana Afrikaanota irra ga'aa turan sirriitti hubataniiti kan isaan mul'ata sana kaa'an. Yeroo sana dhugaa turan jechuudha. Waan isaan yeroo sana kaasaa turan sirrii ture jechuudha. Afrikaan qoqqoodamte bakka tapha Awurooppaanotaa taatii jedhanii kan Kwame Nkrumah fa'aa kan isaan yeroo sana kaasaa turan sirriidha jechuudha. Arras yoo qoqqoodamne bakka tapha warra lixaa taanaa jechuudha. Kanaaf akka hin qoqqoodamnetti akka tokko taanutti ijaarumsa sana waan ta'u kaa'udha. Lammataa European Unioniin almost namoonni tokko inumaa akka waan biyya ta'etti kan isaan haasa'anii jiru. Akka waan biyya ta'etti bakka biyya maaliif paarlaamaa mataasaa qabaa maallaqa mataasaa qabaa waan tokko haasa'a poolisii tokko baaseeti kan irratti walii galu warri kaan isa sana fudhatu malee kan inni baase sana hojiirra oolchu jedhaniiti kan isaan kaasu. Kanaafi akkuma kan keessaa sirreessuu nageenya keessaa sirreessuu mootummaa ummataan filatame ijaaruun akkuma murteessaa ta'e ammas tokkummaa Afrikaa kanaaf ta'u maallaqa kanaaf ta'u biyyi keenya yeroo dhiyoo kana free entry hojiirra oolchiteeti turte. Experience gochuu qabna jechuudha. Amma inni kun akkamitti hojiirra ooluu qaba. Akkuma biyyi keenya ammas ijaarsa daandii fakkeenyaaf magaalaa Finfinneetti ka'ee akkamittiin Itoophiyaa keessa darbee Keeniyaa keessa darbee aga Afrikaa kibbaatti akkamitti deema. Maaliif waa'een tokkummaa gaafa haasoon biyya Awurooppaa yoo deemte bakka tokko kaatee yookiin biyya tokko kaatee biyya biraa yeroo deemtu daandii baaburaati jira. Walitti dhiinsa cimaatu jira. Walitti dhiinsa guddaatu jira. Xiyyaaratu jira. Kan akkaataa isaan wal keessa deeman even viizaan si rukkutamu Awurooppaa Yuuniyeenii keessa deemte taanaan shagan viizaa si rukkutama tokkotu jira. Ati biyya kamiyyuu yoo deemte viizaan kee tokkuma. Ittumaan ceetee ittumaan galta jechuudha. Yoo barbaadde filannoo keetiin xiyyaara filattee gara biyya tokko gara biyya biraa deemta. Yoo barbaadde daandii baaburaa sirriitti jira waan ta'eef baaburaa kee qabattee gara barbaadde deemta. Yoo barbaadde immoo baasii amma akka biyya keenya akka odaa baasii kan biyya tokko ka'ee biyya biraatti kireeffattee akka barbaaddetti deemta. Isaan kun bu'uura jechuudha. Infraastiraakchariin Afrikaa keessatti biyyoota Afrikaa gidduutti ijaaramuun irra jiraatu bu'uura jechuudha. Kanaaf dinagdeenis ka barbaachisu. Yoo daandiin hin jiraanne si Keeniyaa maaliin deemta?
asii Tanzaaniyaa maaliin deemta yookiin Afrikaa kibbaa maaliin deemta. Kabiraan afuurri sanaallee barbaachisaadha. Argite yoo ta'e biyyoonni Afrikaa kan isaan caalaatti dhiitaanii jiraniif waa'ee aangooti. Waa'ee malaammaltummaati. Qaxxaamuraan aangootti ba'u, saangoorra ba'e buusu, malaammaluudhaan aangoo qabattee risoorsii Afrikaa keessa jiru kana gara keetti deebisuudha. Isa kanatti xiyyeeffatanii kan isaan baay'een isaanii kan isaan hojjetan keessattuu gara giddu galeessaa gara lixaa kana yoo ilaalte kanarratti kan isaan caalaa xiyyeeffatan. Maaf Sudaaniin hin kaasne ollaa keenya. Sudaan akkuma nuyi beeknu gaaffii daabbootiin ol ka'ee gatiin daabboo jedhamee gaaffiin sun ka'eeyyuu gaaffiin bu'uuraa gaaffii demokiraasiiti. Gaaffii inklusivenesiiti. Sigalee biyyi yeroo ijaaramtu kaaraktera Afrikaanotaa kana qabattee hin baatu taanaan fakkeenyaaf Afrikaa keessatti heddumina hedduutu jira, garaagarummaa hedduutu jira, sabdaneessummaa hedduutu jira, afaanota garaagaraatu jira. Ani mootummaa keessaa bakka hin qabaa bakka hin qabuu gaaffii gurguddaati jira. Of course hooggantoonni Afrikaa isa kanas amma tokko danda'aniiti sochoosaas kan isaan jiran akka biyyaatti diigamaa hin jirre akka warra Awurooppaa sana. Haa ta'uuti isa kana garuu gara tokkotti fidanii warra nuti qoodamneerra hin qoodamne jedhu kana nutis hammatamneerra hin hammatamne jedhu sanas gara tokkotti fidanii tokkummaa sana cimsaa utubaa isaa dhaabaa tokkummaa Afrikaa sana cimsaa akka warra Awurooppaa Yuuniyen jennee sana maallaqa tokko ijaarrachuu, paarlaamaa tokko dhaabbachuu, bakka bu'ummaa qabaachuu, poolisii waliin baafachuu gara sanatti deemuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ammas ani bu'uuraan utuu irratti xiyyeeffatame ka jedhu waa'ee keessoo ta'ee sanaan immoo akkamitti gara tokkootti kan jedhu sunis hojii guddaa irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada. Xumura irratti egaa yaa'iin 35ffaa kun kan ministeerota haajaa alaadhaa jalqabameeti kan inni jiru. Hooggantoonni immoo gidduu kana galanii yaa'iin kun hin taa'ama jedhameeti kan inni eegamu. Milkaa'ina yaa'ii kanaatiif egaa biyyi keenya faayidaa guddaa irraa argatti gama hundumaan jennee kaasnee jirra. Mee uummanni mootummaan qaamoleen adda addaa akkamittiin tumsuu qabu milkaa'ina yaa'ii kanaatiif? Tokkoffaa deeggarsa kana dura taasisan cimsanii itti fufuun barbaachisaadha. Akkuma dura kaasne sadarkaa mootummaattis taanaan mootoleen darban uummatas taanaan garaagarummaa tokko maleeti waa'ee gamtaa Afrikaa deeggaruu karaa nagaatiin akka inni adeemsifamu taasisuu irratti koomitimentiin humni nageenyaa fudhaturree olaanaadha kanarratti. Argitee taanaan nageenyi naannoo Finfinneetti sirriitti mirkanaa'utu irra jiraata. Maaliif warri lixaa kanaan dura Itoophiyaan diigamteetti, Itoophiyaan bittinnoofteetti nageenyi hin jiru jedhanii dubbataa waan turaniif har'a sagaleen dhukaasaa tokkotu dhaga'ame. Walitti bu'iinsi wayyituu ka'e. Nageenyi nuyi jenne sun kana hin jiru fayyumaa deemtan kan jedhu sana mirkaneessaaf. Kanaaf lammiin hunduu nageenyi gamtaa Afrikaa sirriitti eegameera. Nagaatti sirriitti geggeeffatanii nagaan galanii gara biyya isaanii jedhanii kaasuun hiikni inni dippiloomaasii irratti qabu biyya keenya ol kaasuu irratti qabu baay'ee olaanaadha. Mootummaa keenyaafillee akkas jechuudha. Maaliif mootummaan biyya sana keessa jiru mootummaa nagaa mirkaneessaa jiru akka inni ta'e sirriitti kan inni agarsiisu jechuudha. Kanaaf hojiin nageenyaas baay'iti salf hojii namni tokko hojjetuu miti. Qaamni nageenyaa kanarratti itti gaafatamummaa fudhatee socho'u jira. Nageenya garuu anifati yoo hin eegne namni eegu hin jiraatu. Kanaaf amma fedhes garaagarummaan yoo jiraate gaaffii kamis yoo qabaan isa kana bulfachuun waa'ee nageenya Afrikaa irratti isaan hooggantoonni Afrikaa magaalaa Finfinnee dhufaa jiran ammas keessa jiran waan qabatanii dhufan karaa milkaa'ina qabuun akka isaan geggeeffataniif ajandaa Afrikaa fuula duraa bu'uuraan akka isaan kaa'achuu danda'aniif maaliif waa'ee tokkummaa Afrikaa haasa'uu kan isaan dhufan ajandaan isaanii kan biyya tokkoo miti ajandaan isaanii kan East Afrikaa yookiin West Afrikaa yookiin Central Afrikaa miti waa'ee Afrikaati ajandaan isaanii Afrikaa bira darbee maalummaa Afrikaan addunyaa keessatti qabaachuuf deemtu kan inni murteessu. Kanaaf lammiin Itoophiyaa keessa jirus kamillee gaaffii yoo qabaate maalillee yoo ta'e kana bira darbee namni hunduu nagaa kanaaf dhaabbachuu qaba tiksuutu irra jira sagaleen dhukaasaa kam hidhamee qabee ba'ee maaliin kan akkasii jiraachuun irra hin jiraatu sooshaal miidiyaanis kanarratti hojii guddaa hojjechuu qaba.
Maaliif argite taanaan sooshaal miidiyaa sakaaniin kakaasaa provoke godha waan keessa jiru kana waan ta'eef waa'ee nageenyaa kanaaf namni hunduu tumsuu qabaa dhaabbachuu qabaa milkaa'inaan hojii isaanii hojjechuu qabu kan jedhuun qabaan. Tole egaa yaada bal'aa nu kaastanii keessatti iyyuu egaa gamtaa Afrikaa fi Paan Afrikaanizimii mata duree jedhuuni yaa'ii 35ffaa kan hooggantoota biyyoota Afrikaa magaalaa Finfinneetti taa'amu sababeeffachuun egaa duubi isaa maaltu jira jalqabumarraa akkamittiin keessa darbamee yaa'iin kun milkaa'uu keessatti immoo hundumtuu qooda akkamii ba'achuu qabaa fi sanaan wal qabsiisuudhaan yaada bal'aa nu kaastanii obbo Baqqalaa Lammii barsiisaa federaalizimii fi bulchiinsaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa akkasumas kaadhimamaa PhD asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Isinis galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya har'aa kanumaan xumuramee jira. Isin mariisisuun isin waliin kan ture Aan Abbabaa Asraati ogeeyyii istuudiyoo magaalaa Adaamaa mara dabalatee qophiileen OBN afan itti fufuu akka hordoftan isin affeera.